ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii dhihaa akkasumas ajaja olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Jaal Marroo Dirribaa baga jiraattan. Jaalanne atis baga jiraattee amajjii bara 2021 illee guyyaan darbuuti baga geesse jaala kiyya. Ayyee ulfaadhaas illee baga geessanii. Jaal Marroo miidiyaa irratti oduun deddeemu jira. Jaal Marroon du'eera jedhanii hedduu ololuu amajjii tokko yeroo guyyaa gooticha waraana bilisummaa Oromoo kabajan viidiyoon agarsiisu eegga faca'ee boodallee sobadhaa isa fakkeessan malee Jaal Marroo miti. Jaal Marroon du'eera jedhanii haasa'u. Egaa kunillee waan hedduu irraa haasofnullee ta'uu baatu garuu maalidha ololli hamma kana ga'u sobni hamma kana ga'u akeekni isaa maalidha jettanii yaaddu maal of duubaa qaba? Akeeka isaa warrumaa sobutu beeka ammoo ani lubbuu qabaa inum jira dubbachuu jira kunoo wayi ekeraa kiyya hin taane anuma ammoo warruma ololu kanaaf dhiirleetu garuma hojii fi gaaffii biraa yoo qabaatte sanuma fufne wayyana fakkaata. Ka biraa jechuu danda'u hin qabu. Lubbuun jiraayyee hin ga'a kana caala. Hayyee baga jiraattanii mee yeroo ammaa kana wanni waraana bilisummaa Oromoo keessatti deemaa jiru haala nama abdachiisuuf nama gammachiisudha. Waraanni bilisummaa Oromoo maalirra jira? Hamilee akkamii qaba? Guyyaa gooticha waraana bilisummaa Oromoo akkasumas eebba ilaalchisees ta'ee karoorri bara haaraa fi hamilee akkamiidhaan socho'aa jira waraanni bilisummaa Oromoo? Hayyee fayyaa ta'ee amajjii tokko bara 2021 waraana guutuu waliin illee ta'uu baatu waraanni zoonii irra jiru hundillee haalli mijatee fi bakka tokkotti walitti dhufee guyyaa waraana bilisummaa Oromoo bara jijjiirraa 2020 irraa gara 21tti ce'ame akkasumas ammoo waraana kaadhimamtoota leenjii irra turanii guyyaa itti gara waraana bilisummaa Oromootti dabalamanii kanneen sadanii ayyaaneffachuu sanarratti hundi iddoo tokkotti illee argamuu baate hangi walitti dhiyeenya irra jiru bakka tokkotti dhufee amajjii tokko waliin ayyaaneffatee walii kabajee dabreeraa. Haalli waraanni bilisummaa Oromoo keessa jiru suni firaafis diinaafis dhokataa miti iccitis miti kan mul'atu. Waraanni bilisummaa Oromoo sochiirra jira. Bilisummaa saba Oromoo fi walabummaa Oromiyaa fi dhiigaa fi lafee lubbuu gabbaraadha jira. Hojiinsaa kan mul'atu. Karoorri inni ati jette karoorri waraana bilisummaa Oromoo qaamuma waraana bilisummaa Oromoo gaggeessuu fi waraanni bilisummaa Oromoo dirqama ofii itti kenname fi karoora isaaf kenname hojiitti hiikuu isumatu beeka. Kanaan ala garuu hamilee isaa akkasumas murannoo fi kutannoo isaa ejjennoo fi cichoomina waraana bilisummaa Oromoo fira caalaa diinniyyuu ka beeku. Suni hadiida jiru aduun qaqqaammatte ifatti mul'atu. Egaa kanarraa ka hafe waan biraa waan addaa akkasiin lollaa akkasitti hamilee akkasii qabnaa jennee of ibsuu wanni barbaachisu jira jedhee hin yaadu akkasii jirra. Waraanni bilisummaa Oromoo sochii akkasiitti gaggeessuutti jira. Ayyee gaariidha gahaadha kuniyyuu. Mee amma immoo gara komii waraana bilisummaa Oromoo irratti deemu waan keessa jiru irratti deebina. Keessattuu ala kanatti waboon jaarmiyaa abaa'oo diigee waboon abaa'oof abboomamuu didee olola jedhutu deema keessaanii waboon erga jaarmiyaa abaa'oo diigee abaa'oo miti jaarmiyaa maal qabaree waboon yoo abaa'oo diigee mee isa kanarratti maal jedhu? Waraanni bilisummaa Oromoo jaarmiyaa diigee kan jedhu sana ana deebisuu baadhee uummatni Oromoo dubbate irra wayya ture. Erga gaaffii gootenaaf kaasee garuu deebisuun qabaa. Deebii kanammoo isa xumuraa fi malaatee mixiliqsee deebisee bira darbuun barbaada.
Wanni kana jedhee fi waan baanne hedduutu jira. Qabsoo Oromoo jecha itti saba Oromoo jecha itti dhaabichaa jecha wanni baatan hedduutu jira. Amma garuu burjaajiidha ta'ee sabni waan deebii argachuu qabu gaaffii amma akkasii ka'u kanaa fi waan qulqulleeffachuu qabu jira. Sana gadi baasee qulqulleessine murtii sabaaf kaa'uun dirqama ta'e waan ta'eef burjaajii akkasii ammoo yeroo ati humna taatu yeroo waa hunda injifattu yeroo qaawwu kee duuduu ba'aan kee karaa firaasaa ta'u karaa diinaatti kennan sirraa salphatuu fi yeroo rakkoof turamu dhiina hedduu horatta ololli taburraan fi bobaa kee jalaati ta'a. Kanaaf ololli akkasii ammoo uummata qulqulluu qabsoo bilisummaa Oromoo kanaaf wareegama qaqqaalii kafalaa ture fiichis kaffalu haala burjaa jetta waan ta'eef deebii qajeelaa argatuudha qaba. Achi booddee murtiin kan uummata Oromooti. Maaliifin kana kaasee jaarmiyaan kuni mee ilaaletti bara addi bilisummaa Oromoo addi bilisa baasaa Tigraay akkasumas kan warra Eertiraa akkasumas warri Sudaan kibbaallee warri Ogaadeeniyaa biyyoonni hedduun saboonni hedduun biyya isaanii lolan yeroo lolarra turanii bara mootummaa ce'umsaa osoo hin seeniin 1991 dura Ogeessi addi bilisummaa Oromoo hedduu isaan carraa biyya alaa jiraachuuti qaba ture. Olola miti kuni soba miti kuni waan keessa jiruuf waan beeknu waan hin dhokanne. Maddi itti rakkoo kanaa ala bahee dubbatamuu qaba. Ajjeefamuuni jaalbaaroo tumsaa osoo itti ta'ee irra dibamee hin hafne ta'ee abaa'oo keessatti fottoqiinsi yeroo irraa yerootti hin mudanne ture. Wanni akkasii seenaa ol keenya jechaa dhaloonni garuu dogoggora kanarraa akka hin baranne dhufaafamuun kun madaarratti madaa godaannisa irratti godaannisa dabale waan ta'eef yeroo akkanaa kana burjaajiin akkasii dhufu seenaa ol keenyaan bira darbamuu qabu qullaa'uu qaba. Kanaaf hin kana kaase maal jechuuti yeroo kana hooggansi irraa hedduu alaa qabaachuu waan ofirraa fagaatee Awurooppaa Ameerikaa jiraachuu qaba ture. Hooggansi kun haala kanaan biyya alaa keessa sarraa qabaatee jiraatu waraana isaarraa fagoo gurguddaa onnee waraana bilisummaa Oromoo irraa fagoo jiru kun. Haala kana keessa naanna'ee waan hojjetaa ture irraa addi bilisummaa Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo isa jala jiru sabni Oromoo inni qabsaa'uu fi maaliif akka lolatu addunyaan hanqisheen beektu baay'ee xiqqaatu fi carraa biyyoota alatti jiraatan kanatti carraa oofisi yookaan waajjiroota adda addaa dhimma kana itti himatan Oromoon maaliif qawwee kaasuu jedhan itti himatan bira jiraatanii garuu inni isaanii osoo dhagahanii hogganoonni warra akka Eertiraa fi warra akka Tigraay fa'aa kuni gammoojjii biyya isaanii keessa ta'aniitu waraana isaanii gubbaa onnee isaatti dhiyaatanii rakkoo isaa fi gammachuu isaa waliin qooddatanii biratti yeroo gabaabaatti rakkoo turuuf murtii iddoo kennan ta'anii garuu fageenya akkasiirraa warra alaatti maaliif akka biyyi isaanii lolaa jirtuufi maaliif akka qawwee kaasanii nama ajjeesan baay'ee sadarkaa isaanii maluutti hubachiifatanii turan. Hangeen walcaaluu laati. Inni kun balbala waajjira sanaa taa'ee ittiin malee warri kun waajjira sanarraa kiiloomeetira 1000 fagoo ta'anii rakkoo isaanii addunyaan beeku. Gaafa biyyatti galamuu dhufuu fi gara mootummaa ce'umsaatti seenamuu dhufu warri gammoojjii biyya isaa keessa taa'e waraana isaa waliin meeshaa gurguddaa hidhatee biyyatti seeni. Meeshaa gurguddaa hidhatee biyyatti seeni waraana isaa waliin miila qullaa seeni. Warri keenya waraanni isaa qawwee har'a nuti baanu qawwee akkuma har'aa nuti baanu baata gaafati qawwee ofitti hirkannoo sabni Oromoo kanuu bara kana gammachiinsi guddaan hin jirre Oromoon akka Oromootti ofii waamne keessatti qawwee maatiin xiqqoo wal hubannaa
Oksa itu boleh seperti boleh belajar lagi, boleh hari ini kau dikan tadi, ikan kahit sadam biasa. Anak tadi hokan ni warana kuba walikan ni, mungkin macam tadi segan. Hal itu kita lakukan saat ini hokan kita itu bukan berawal dari. Hokan siapa hokan apakah tadi hokan rukun tahu ni warana tak ini ini kita kira wadah bukti. Walaupun terserah biarkan kedeksa, agar itu kabut biarkan kedeksa, artinya semua Oromo sama di kami dulu, artinya ini akan macam ni bukti akan macam itu, itu dia saya isi Oromo mereka itu tapi artinya kenal mereka ni, semua orang itu kabut ni, sifatnya dan orang bisa orang yang mereka kedeksa. Hal aktif itu tuh. Hal aktif itu dia waktu dikdemo juga, tapi waktu dikdemo juga, tapi itu orang aktif semua Oromo dari orang semua Oromo, orang itu makan kali demo si Oromnya di biru orang ada seperti kata dengan ni Oromnya tu kasih pemikiran kaki itu ke orang kita amat boleh itu ni Oromnya orang itu ni jika aku lihat akan saksi di mana Oromnya itu berinteraksi di hujung. Tapi mudah perlahan ni Oromo ni akan ada berakhir kawan nanti. Ikan mesti itu sangat warana dan siapa kita itu amat begitu. Hak itu pada ini Oromo sangat dikasih apa sebab sudah suka anak malah suka makan nanti. Hal akali karena setiap adi saya irabu di warri ayat semua tentang ini lupa di mana pun Oromo di labe ke tiga ke lupa ke ni kalau ini pikir cukup kalau ini aja cukup kalau ini kumpul ni kalau ni fikarre warri kumpul warri kami arra de di semua Oromo akahumra wajib Oromnya ke sesuatu kali itu warri kami Oromo ni komunikasi kita kami kita ni aktif semua Oromo ini baik. Hari itu tadi semua kita era itu. Di mana ni orang ni semua Oromo, ani Amerika, Eropa seperti akan orang hijaru yang ketiga. Kenapa yang di Korea mana bernota lagi akan yaitu dalam hal tersabah orang. Akayati sila murakan kae nanyo itu dari bentuk juga peluta dan tak beri suatu murah ini ini wan kata ini itu wani tu anak anak demo Oromo tangkelomi kita ada di semua Oromo pasti ada di semua Oromo sabab Oromo padu kata bani kata itu kanar itu itu keren Wala kasi ito matahu di arang kumalama kita di garadigo isa kabagan tumat dari begitu talaga. At sila naman sa akin begitu. At sila mo dahil kana buti at ang garadi onat yung ang garadi ni berarti bakas maggato dinanji pamato. Anta na kita. Yero na nagkita ni garadi rin akan din. Sinabi din daw itu berpada hak itu sahih. Ani garu onne ku yeke wani ani besu wani ani kutamat te akso semua Oromo itu di ala bagi ini konflikasi terpadu sumi kaku dia kaku tanahmu Oromo ni warega makan warega mu Oromo wana deheli wana kapsa hadu ko bagi mototan pauman tuadi mari sahabat ini wala man arra baratu kamurati matata rasiku jarat gafin ata yata kana ke sa din da su ka bakin tin ne ka kasa made ka ba obi ku ka ba barate ka ba yun ko ki ka ba ku ka ba dit ka ba mu ka be ku ka ba wa sa nya ku ka ba ku be ku kana ba ka ko ki kana ko mo kon ma du na kana ni ala ka ti ni ka ku ke sa ti ji asa di dan itu pun sudah meningkat kamu ini diferensiasi. Gafar ini hak kedua ini, gafar ini terkesan yang kita wajib warga kami
maqaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii dhiyaatti namni hedduu namni tokko hin turre. Haala kanaan dirree seenee dirree duwwaa sana taakuu fi osoo badanni tokkollee ittiin bahiin qawwee manfaanni kan akkatti dhalametu jira. Kanas seenaa fi har'a dubbatamu kan dubbatamu qabu wanna nama guddaa jechu malee akkaataatti qawweetu argame miti. Akkasiin jalqabe. Haala kanaan lollee ifalle dhiiga fincaan booyyuu akka inni gaaffii nurraa gaafate fincaan booyyuu tolchulee bifa kanaan karaa nagaa gallaa dhalate. Osoo mootummaa dhukaasan dhaabii dhukaasa dhaabaan hin jennaan abidan jaarmiyaa dhiiguu kan jedhu kana ilaalu gaari. Ajajaan lafa qabattee jirtuu fi humna taatee jirtu irratti illee dhukaasa dhaabisee itti kuma fudhattuu caalaa ajaja fudhattuu hin jiru addunyaa kanaaf. Ajaja sana fudhannee dhukaasa dhaabne. Dhukaasa dhaabuu sana keessa mootummaan lafa irraa nuufisuu fi lola itti fufuu ture. Ajaja waan itti sana qabamnee ta'aa ture. Haala akkasii keessatti immoo inni itti aanu biyyatti galuu irraa dhufe. Biyyatti galamuun dura waa'ee dhimma waraana bilisummaa Oromoo fixachuun dirqamadhiidha. Mootummaan kun gaaffii kachiisuuf kaleessaafi dhaabni kun adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa tokkicha kanaan kan hiikkate dhaabota kaleessaa kana. Mootummaan tokko dhaaba tokko dhalamee kachiisuun baay'eeffama. Jarri kun immoo amanamuu hin danda'an. Oromoon bara hedduu ciminameera amantaa namarra kaa'achuu fi kan jedhuuni waraanni bilisummaa booddee rakkoo ta'a. Isa qabsaa'onni kennu kuni qabsoo Oromoo boofa huccuu leekkee harkisan hiikitti gadhiisan liqii jettan sana ta'a jedhee ajaja yeroo sanaatti hiibe. Eegduudhaan maastee fudhanne yeroo qabnu warri Eertiraa rakkoo Itoophiyaa waliin jirtu fudhataniiru waan ta'eef biyya keenya keessan taa'inaan hin jedhanii. Kana immoo gaaffii kanaan dura kaasaa ture asitti beeksa jaalanne. Eertiraa baqannee itti baqannee kannaan biyya itti baqannee sanamee qabsoo Oromoo hiriyyummaa irratti hundaa'e Oromoo bilisa bahee biyya isaa qabatu akka isaan hin keenye beekna jaarroleen keenya kana jechuun hin dandeenye yookaan immoo iddootti baqatan waan dhabaniifi bakkuma baqatan waan ta'eef akkasitti beeknee ta'aa ture kanatti dhalatee gaaffii makaleessa kaasaa ture dhalatee kanaaf warri kun eddarattoota fiqatanii dura hin barbaadanii kanaaf fidanii haaya maal wayyade gara alaatti bahaatii rakkoo keenya kana bakka namni sadaffaan yookaan qaamni sadaffaan jiru akkuma jettan sanatti xumuramee akka lammataa hin taanetti gaaffii Oromoo deebii argachuu qaba. Haga gaaffii Oromoo deebii argannetti immoo amma akkuma kaleessa xiyyaaraan guuramtanii galuu jecha Oromoo ijoollee isaa akkuma kitanii qabsoo kana keessatti fixuun dirqama hin turre sirrii hin turre jennaan inni damee biyyatti galamee jiru. Gaaffiin waraana bilisummaa Oromoo deebii arganne biyyatti galan. Biyyatti galamuu qofaa miti. Jaarsummaa ani kanaan dura kanan beeku gaafa qeerroo fi qarree Oromoo fi jirtu gaaffii ergaa gaafatti warra akka abbaa duulaa gammadaa faatu namatti dhufee nama sossoba. Malee hooggansi abaa'oo kan umurii isaa guutuu qabsoo keessatti dabarsee waliin dhaabbatee gaaffii sabaa deebisuu fi jaarsummaa itti dhufee asii achi waliin jaarsummaa deemu nutti jaarsummaa akkasii ture. Gaaffii isaan nutti dhiyaate hiikkadhaa kan jiru mootummaarraa osoo hin taane qaama keenyarraa nutti dhufe. Wanni akkasii hiikkadhaan kun immoo qabsaa'ota kanaan dura miseensota waraana bilisummaa Oromoo kaampii waraanaa keessatti hiikkatanii kooleeraa fi garaa kaasaaf fide 30,040 ta'uu kanatti deebii argannaa biyyeessaa hedduun abbaan biyyeessaa hedduun ala ilaalaa hafe kanatti hin keenyu jechuun achirraa dhalate. Haala kanaan jaarmiyaan sun har'aa jedhatti buluu didan jaarmiyaa diigan jedhan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii bitaa jiru ni qopheeffamamu bifansanii haftu ka zoonii kibbaa jiru ni galaa kan inni galuu fi sababni isaa immoo bayyata irraa kun akka keessa of danda'e hin lolatu gaafa bayyanii irraa jitti akka kennataa kan jedhametti hogganoonni keenya warri har'a isaanii namni ololu jalatti buluu diddan jedhan qonni hundi ololani yeroo barbaachise waraabbii sagalee fi barruu wajjijjiiraa turre jira teknoolojii galannaa ta'u amma wanni wal sabanii dura darbanii hin jiru mala eeba'uu qaba waan ta'e Oromoo kalachuu qaba waan ta'eef yeroo ni barbaachisa ta'e an ololanitti. Ololuu ta'e kanaan dura olola barbaadu hojii kana isa malee ololanitti. Wanni kun ni barbaada mataan Oromoo ni kennaa jechuudha gaafata.
حال أكثرين ورانا سوني كتاب الرابط الكتاب جنا إنه من كلام بدمه قضاء أكثرين قضاء مولون تنبيتني حتى لما فاتوا تسيب ذكرين جدا يكتب كانوا يجي فأي فكرت ترى من تجيب أنا بنتيجا أو تجيب أنا إيمان الكفار هل أدرون عن تجيب إيمان الكفار سميها فلتو سمي المبيعين حال أكثرين كأوه كتب كافة جنا دون حماد الاتباع دون نسوني لولا بليا شاني أسو أسداد من كتين لولي إرهاني دون نسوني أكتبين من دفجوة تبنو دبي بلا كافي أسيان مسلمين كرانا دابينو أورمون سابنا دانا داجالة أكتران نسيناني كرافا منا أورمو إيوزي بفضاك ندادر أورمو إيوزي فبيبينو حال أكتبين وان كوري أبوكي غدا كوري تكيكا jaarolii biyyaa fi abbootii amantaa jedhamu tokkotu fe'ee inni suni murtii gadhee hogganoonni keenya kennan waraana kana dabarsine uummatatti ilaanii abbootii amantaa fi jaarolii biyyaa abbootii gadaatti ilaanii jedhan seerri isaati addi bilisummaa Oromoo adda qawwee lolee Oromoo bilisa baasa jedhee seera qaba. Kun cabeetu namni waraqaa hayyuu duree irratti mallatteesse waraana galchaa jedhu hayyama kanatti akka waraanaatti illee nuti wal qabannee nuti akka fudhanne kallattii jaarmiyaan kun uumamame qabiinsa kanatti mudanne haala kanatu ni mudate. Osoo sanan ta'in dura immoo waraana kana sororkeessuu fi uummata Oromoo gara lixaa jiru ilmaan isaa kana هذه المستدين استجدنا تتوقف تتوقفنا كيران جماعة رمضة دوادي بنت بوليا تجول آسري ريباني خانانيك جارنيا سلبتناو إيه أنا أندا أبو تابي وكانوا تكين جارنيا هرانيتي ديني جلس بولو ديني بدأني يوجد تقولنا أولنا ورغمتان yaanni juga ofii taatu dandeettuu dadhabe yeroo sidaa saduu kananii fi fedhii Oromoof kadhaabbatan ta'e maaltu namaaf sadiitti bahuu fite fedhii dhuunfaa ofii tikfachuuti fedhii jireenya ofii jijjiirrachuuti fedhii umurii ofii kakabsoo keessatti gubatee san anifiitti hojiin qabu Oromoo irratti maxxanee nyaata jiraatan qabuutti jechuuti fedhii ani ture jennaani mardiin jecha harreessanaati jechuudha. Jadi akkasii kanaaf jaarmichi murakkoo qaba. Jaarmichi ofii isaatu lama sadiitti cabee jira. Jaarmichi hoogganni isaa hedduun mana hidhaa jira. Jaarmichi ofiitu qophanii buuhin jedhu. Jaarmiyaa akkasii jalatti akkamiin bulla. Isa kana qofaaf booda jaarmichi karaa nagaan deema gaafa jedhee mootii filannootiin. Inni kaleessa Oromooni qawween bilisa baati jedhu suni jijjiirame jechuudha. Boordi filannootti qawweetiin miti kan galmooftu. Waraqaa dhoksaa yookaan baala boordiitu bilisa dabaasa jetteetu seera kaleessa qawwee bilisan jijjiirata. Kanaaf seerri jijjiiramee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo seera kaleessaatiin buluu jira. Akkamitti waraanummaa Oromoo jaarmiyaa dhiigee kan jedhu akkasitti deebii argachuu qaba. Oromoon amma isa kana dhaga'ee murtii kennachuu qaba. waraqaatiin dhadhiisatti baasne jedhe jalatti inni immoo qawwee bilisa baala qawwee hiikkachuun hin taatu jenne wanni jenne sun immoo dhugaa taatee har'a Oromoo qawween cabuu jiru kana akkamitti jaarmiyaa diiganii abaa'oo jalatti buluu fidanii jedhaman. Nuti abaa'oo wobo adda bilisummaa Oromoo isa kaleessa har'as immoo seera kaleessaa qabatee socho'uuti. Hin jijjiirre sana jaarmii kufaati biratti toojineetu uumfannee waraanni bilisummaa Oromoo siyaasnadhee dippiloomaasii miidiyaa waraana hundumaa to'atee hooggansa tolfateetu abaa'oo oolchee jaarmiyaa qabsoo bilisummaa Oromoo silaa ilmaan keenya adda bilisummaa Oromoo kan jedhamu tokkoon ilmeetii tikeenaatiin barsiisuu turre akka inni makaatii jechuun waraanni bilisummaa Oromoo. Oromoon kana dhabaruu qaba. Warri daldala siyaasaa akkasiitiin har'a adeemsuu fi gama gabaa akka saree bitaa jiru suni dubbisaa akkasumatti du'aa jechuudha.
qawwee fi kan qofaa gochuu danda'u qawwee kan qabu waraana bilisummaa Oromoo. Kun immoo qawwee irra jirti. Sun immoo Afrikaa keessatti aadaa isaati. Kanaaf qawwee hin gaggeessu. Qawwee haga qabnutti immoo humna sanas ni qaba. Ittiin ni dandeenya. Yeroo humna taatu immoo akkuma silatitti diina irraa miti ololli fira biraatitti hammaata. Kanaaf bilisummaa Oromoo jaarmiyaa diiga ifiche malee jaarmiyaa isaa hin diigne. Hayyee guddaa galatoomaa gaasirratti waanan hedduu kaasullee hin jiru. Amma gabaabaamatti waraanni bilisummaa Oromoo sagantaa siyaasaa heera akeeka ABO kan korri sabaa afraffaa seeraan taa'ee raggaasi sana qabatee akka jirudha kan naa mirkaneessitanii. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo ammayyuu ABO isa heeraaf seera korri sabaa sirnaan taa'ee moggaase sanadha waan jedhudhanii hubadhee jechuudha. Ulfaadhaa. Gara gaaffii koo itti aanutti hin ce'a. Egaa har'a dhiifama komiimaatu baay'ee deddeemaa jira haa qulqullaa'umaaf hin gaaffii kana kaasaa maaliif burjaajii hamaadha keessadha waan jirruufi kan biraa komeen jiru tokko waraanni bilisummaa Oromoo dhukaasuudha hojiinsaa dhukaasuu qofa dhabeeka hojii siyaasaa dippiloomaasiif kan kana fakkaatan kanarratti beekumsas ta'e gahumsa itti hin qabu. Maaliif nu hirmaachisu waraanni bilisummaa Oromoo sanarratti hirmaachisuu dide jedhanii beektonni tokko yeroo kumatantu dhagahama. Waan kun keessuma keessa deddeemti ifa ba'ee wanti miidiyaa irratti dubbatame hin jiru. Kun hundas miti warri hirmaatanii hojjechaa jiran jiru. Ulaagaa waraana bilisummaa Oromoo wajjin isaan hojjechiisu. Fakkeenyaaf tuttuqaa diinaarraa kan qulqulluu ta'an kaayyoo waraana bilisummaa Oromootti kan amanan fedha addaa keessa guuttachuuf warri hin bololle. Proposaalii qopheessatanii kanadha waan nu hojjechuu barbaannu karoorri hojii keenyaa kanadha isa jedhu isinitti dhiyeeffatanii namoonni isin diddan jiru maaliifidha ololli kun kan waraana bilisummaa Oromoo irratti deemu moo dhugumatti waraanni bilisummaa Oromoo hirmaachisuun barbaadu. Dargaggeessa amangeessa yagoota faaruu mataaneessa. Dhaggeeffattoota keenyaa gaaffiif deebiin kun kanaan hin xumuramne kutaa lammaffaasaa sagantaa keenya itti aanu keessatti qabannee dhiyaanna. Sicha kadurii miti mataa gadiin qabannu qeerroo daabbaan biyyaa jennee akka dhaadannu aadee garuu hundi keenya waboo qofa furtuun keenya jaallannus jibbilus yoomuu dhiignasaa kun keessaan koonu jabinni kee sibiilaa cichoomni kee hunda caala yoomii katte dhannoo kee nu boonsite lammii kee maqaa makee farra geenye silaan jirru bannee yoona ormakka nu gidduun seenne waboo konaan dhufuura noora seenaa noora ol seenaa noora goota ramoo beekta durumaa goota fofoodattuu sarramaan nu goota oomaan fiddu yartuun boolla meeqas kootte aangoonarraa marka keerroo seente goota ramoo beekta durumaa goota fofoodattuu sarramaan nu goota oomaan fiddu yartuun boolla meeqas kootte aangoonarraa marka waboo sonte eenyuuta jurraadeessa eenyuutu goota ta'e eenyuutu moodabeessa dargaggeessa hammangeessa yaagootaan faaruu mataaneessa. Egaan kabajamoo dhaggeeffattoota raadiyoo Arraata Biyyoolessa Oromiyaa sagantaa har'aaf jenne wal duraa duubaan isin dhageessisnee jirra. Jalqabaa hanga xumuraa nu waliin taatanii nu caqasuu keessaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u. Sagantaa itti aanutti walitti deebinaa hangasuu nagaa fi fayyaa keessanuuf tura. Horaa bulaa deebanaa. Injifannoon uummata Oromoof.
Oromiyaa